Manana sayuudhaati. Yoo maanguddoo yoo gaafate akaakayyuutii irraa argi muramisiin jedha. Akaakayyuutii irraa argi muramisiin jedha. Aanoli akka namoonni oduu durii osoo hin ta'in oduu durii osoo hin ta'in madaa duriiti. 1886 irratti illee namoota 12,000 ture. Lubaan bulla jechuun walumaa galatti akka namaaf ifu maal jedhi? Lubaan bulla akkuma jedhan san yoo lubatti gadee binu taate calangoo fi aanoli guyyaan isii kabajamuun isii waa hin oolle. Namoota hagam baay'atu irraa akka harkaa farmi muramee waan beekame. Amma garuu gaafa isaan gadi bayanii zamachaa Minilik jedhan kana anti gammada. Warra kaleessa aanolee fi calangoo irratti uummata fiite kana warra irra zamachaa Minilik jedhu kana gumaatti lallabuu qaban ture. Arsiin obboleeyyan lama waliin dhalate. Asoosaa fi Hawaasa eessa jiran irra jedhisu. Inni gadaa nagaa dhugaadha. Gaafa tuqame garuu yeroo kanatti kan nu barbaachisu qaalluu fi abbaa duulaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360. Akkasumas akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo warri salaama deebisuu hin dandeenye jechuudha. Guyyaa har'aatis sagantaa addaa tokko qabatee isiniif dhiyaadhe. Barreessaa seenaa hayyuu seenaa Muhammad Kadir wajjin argamna. Guyyaa har'aatis seenaa namuu beekuun baay'ee barbaachisaa ta'e seenaa aanolee akkasumas seenaa calii calankoo hayyuu dhugaan gadi fageenyaan qoratee fi kitaaba irratti barreesse Muhammad Kadir qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Obbo Muhammad mee hordoftoota kiyya irratti salaamata qaraatii ani egaa haarawaa waliif ta'an jirru istuudiyoon keessan ta'ee jira. Hordoftoota keenya irra salaama nu qaraa sagantaa keenyatti fufna. Akkuma siif haaraan ta'in hordoftoonni keenyallee isaaniifillee haarayaa miti. Haa ta'u garuu salaamata irratti qara'uun bareeda. Akkam jirtu hordoftoota sagantaa Oromoo 360 bakka jiraattanii qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenya rabbii isinirra haa jiraattu isiniin jedha. Galatoome hayyuu keenya Muhammad Kadir barreessaa fi qorataa sirna gadaa irra deebi'ee galatoomee sagantaa kiyya deddeebiidhaan na dhiyaachuu keetiif guddaa si galatoomfadha sin jedha. Itti aansuun gaafii kiyya akka qabadhee jirutti mee aanolee seenaa aanolee akka kitaaballee irraa barreessitanitti seenaa namoonni tokko oduu duriiti jedhu seenaa aanolee isiniif maalime? Aanolee anaaf aanaa gooti. Aanolee anaaf aanaan gooti. Aanaan kiyya aanaa kiyya gaafa aanaan kiyyatti lole aanolee jechuudha. Kanaafiyyuu aanolee akka namoonni oduu durii osoo hin ta'in madaa duriiti. Seenaa duriiti. Gadaannisa duriiti. Kanaafiyyuu aanolee jechuun waan guddaadha. Ana biratti bakka guddaa qabdi eenyummaa kiyya jechuun danda'a aanolee. Maaliif jennaan uummata kiyya abboota kiyya akaakayyuu kiyyatu eenyummaan isaa achirratti irraa sarbame waan ta'eef anaaf aanolee waan guddaadha. Okay, aanolee eessatti argamti? Lafa Oromiyaa keessaa mee akka dhaggeeffattoonni keenya hubatan yoo seenaa sanis deemanii haala lafa saniitis hordofuu ka barbaadan jiraate aanolee mee eessatti argamti? Aanolee iddoon isin itti argamtu egaa yayyaba Odaa Roobaa yookiin Federeeshinii Odaa Roobaa jalatti argamti. Uummata Sikkoo Mandoo keessatti argamti. Dhaddacha Kitibeetti argamti. Dhaddacha Kitibee akka yeroo ammaa kanatti Arsii Bahaa jedhan kana. Arsii Bahaa Itayya naannaa Itayyaa sanitti argama. Dhaddacha Kitibee jala jirti aanolee. Gosa lafa aanolee jedhamtu tana keessa jiraattan keessaa gosa Oromoo kam akka ta'e himuu dandeettu? Gosa Oromoo Sikkoo Mandooti. Keessaa ammoo Itayya jira, Jaawii jira. Kanaafiyyuu gosoonni hedduun naannoo sanitti argaman hedduutu jira. Okay, galatooma. Lola aanolee irratti lubaan bulla malee qubaan hin bullu jettee akaakayyoonni teenna dhaadattee dhaadannoo kanaan wareegama guddaa jira kafaltee jirti. Lubaan bulla malee qubaan hin bullu jechuun maal jechuudha? Lubaan bulla malee qubaan hin bullu jechuun kun waan guddaadha. Inni kophaa isaatti iyyuu kitaaba tokko ta'uu hin danda'a waa'ee lubaa gaafa keessa seenne. Haa ta'u garuu dhaadannoon isaan gaafas lubaan bulla malee qubaan hin bullu jedhanii harmaa fi harki isaanitti murame suni luba jechuun ufiin bullaadha. Qaama keenyaan bulla, sirna gadaatiin bullaadha. Seeraa fi heeraa fi seera ofii keenyaatu manneen bullaadha malee nama isin nutti fiddan kanaan hin bulluudha. Beeki gaafas sirni achirratti gaggeeffame waan guddaadha. Uummanni Oromoo baay'ee miidhamaatiin hin ture. Keessattuu uummanni Arsii Sikkoo Mandoo baay'ee miidhamaatiin hin ture. Sababa lola saniitiin bara san jechuudha. Barri kun bara 1881 irraa lola Minilikiin gaggeeffamaa ture haga 1887 jidduu kanatti.
Aanolee irratti gochi sun kan raawwatamee harkaa fi harmee muraan kan irratti geggeeffame bara 1886 waggaa 100 fooyyarraati. Seenaa nama rakkisuu miti. Seenaa oduu durii jedhanii haasa'anii miti. Seenaa iddoo san dhaqanii qabatamaan laaluun hin danda'amu. Maanguddoolee iddoo san jiran warra qabatamaan akaakayyuun isaa achuma naannaa isaa yoo dhaqe yoo maanguddoo yoo gaafatte akaakayyuu irraa harki murame siin jedha. Akaakayyuu irraa harki murame siin jedha. Seenaa akkanatti qabatama jiru oduu durii jechuun hin danda'amu. Akkuma atu naatu itti bara lolli kun geggeeffamillee mee bara kanarratti jalqaba achi dura lolatu ture moo haalli itti lolaa fi harkaa fi harmi muramuu kanas seename maalirratti mee akkaataan itti harki muramuun kun harmi muramuun kun itti jalqabame haala akkamiitiin? Akka Oromiyaatti jalqaba lola guddatu ture. Lolli kun maayyii uummata asirratti hafee mootummoota afurii Minilikiin dura mootummoota afurii Artiin harkan kennine lolaa ture. Naannoo tokko tokko Oromoo naannoo Kusuma naannoo tokko tokko Oromiyaa keessa ta'e mootummoonni achi dura darban Minilikiin dura darban qabataniitiin bulchaatiniin turanii giddiinis ta'ee tolaanillee ta'ee qabataniiru. Garuu uummata Arsiitii fi uummanni warri itoo humbannaa Afran Qalloo kun warri Calanqoo irratti dhufne harkan kennine akka laayyuutti baay'ee faajaa turan. Kanaaf mootummaa Afraffaa kanarratti Minilik irratti lolli baay'ee akka malee geggeeffame. Lola geggeeffame kanaan lolli Calanqoo lola asirratti geggeeffame maayyii jalqabee garuu osoo lolli asirratti geggeeffame hin xumuramin lolli Calanqoo xumurame. Xumurame jechuun dandeenyu lolli Calanqoo illee aanolee hanga ammatti lolamaa jira. Seegalee haa beekuu baatanii haa maqaa san ta'uu baatu malee ammas ammoo warri kaleessa waan san raawwate warri kalee gocha san raawwate jira. Lolli sun jechuudha. Har'allee makama saniin deebi'anii lolamaa jira waan ta'eef kaleessa illee hir'e malee lolli garaa jiraanittuma jira waan ta'eef lolli asirra geggeeffame mootummoota Minilikiin dura mootummoota hedduu ofirraa qabeetanii ture manni Arsii. Manni Arsii koomandoo ofitti hin dhiisne maayyii gaafa aanolee irratti harka muruu jiru kana iddoo Azuulee jedhamtu irratti injifannoo geggeesse. Minilikiin kun injifannoo gaafa geggeessu injifannoo geggeessee beeke kaa uummata guutuutti illee uummata harkan kennine uummanni seegalee garummaa tole hin jenneef haa ta'u garuu humna lolaatiin ammoo meeshaa lolaatiin akkasuma ammoo dhukkuba garaagaraa facaasee loon harkaa fixee uummata illee uffata irratti dhibee garaagaraa facaaseetiin haala saniin uummata dadhabsiisee gaafa jedhe hin mari'anna jedheen iddoo aanolee kanatti yaame. Gaafana achitti yaameetiin gocha harka muraa fi harma muraa kanarratti raawwate. Bara kana dura garuu uummata 100,000 fi 100,000 dhufe lola jalqaba irratti. Lola waliigalaa asirratti lola kudhanii geggeeffame siin jedheera. Lola 1886 irratti illee namoota 12,000 dhume. Bira darbitee ammoo gaafa harka muraa fi harma muraa sanillee akkasuma namoonni baay'een isaanii dhuman. Kana waliin iyyuu uummanni kun harka kennee jaalatee qubaan bula jedhee isa filateetiin hin bulle. Saniin ofirraa mormachaatiin ture. Lubaan bulla jechuun walumaa galatti akka namaaf ifuuf maal jechuudha? Lubaan bulla jechuun luba jechuun asiin dura dubbadhee ture. Luba jechuun nama waan ishee walitti qabu siin jedhee dhiigaan Oromoo qulqulluu ka ta'e haadhaaf abbaan illee ka'eessumallee alaan qabne Oromoo qulqulluu ka ta'e daangaa lafa isaanii keessa ka jiru. Akkasuma immoo aadaa fi afaan naannoo kanaa ka beeku akkasuma fedhii uummata kanaatii ka beeku. Luba jechuun walumaa galatti caasaa sirna gadaa keessatti hirmaatee faana ofii miiloo guuttateetiin tirannaadhaan waggaa 8 irraa haga waggaa 40tti guddisanii dhaddacha irratti gara caffee fidanii nama akkanatti uummanni Oromoo ofii isaatii filate kanaan bullaadha luba jechuun dhiiga kiyyaan bulaadha walumaa galatti akka uummataa galuutti. Wanni luba jedhamu kun dhiiga kiyyaan bulaadha. Galatooma obbo Muhammad. Lolli irratti geggeeffame namoota hagam baay'atu irraa akka harkaa harmi murame waan beektan qabdu. Beekamu. Kitaaba seenaa qabsoo fi Oromootaa jedhu irratti namni sun akka malee waa baay'ee barreessee jira. Kitaabonni hedduun jiranii haa ta'u garuu hundarrayyuu maanguddoon naannoo sanii dhagaa guddaadha. Maanguddoon naannoo sanii jechuun waggaa 130 amma jechuudha. Naannaa kanatti jechuun akaakayyuun kan ka'een jira jechuudha. Kanaafiyyuu naannoo sayyoo dhaqee waa baay'ee argachuu dandeetti. Kanaaf jalqaba lola kana lola Minilik geggeesse nama 100,000 eegesi 1881 jalqabe lolichi 1881 jalqabe nama 100,000 lola saniin lola bara 1886 irratti geggeeffameen immoo
Achuma keessa baruma san keessa jechuudha. Yeroo tokkotti nama 12,000 dhabe. Bira darbitee aanolee irratti harka muraasan irratti nama 3,000 namni dhume. Harki irraa citee fi qalmi irraa citee fi dhumate sababa harka muraa fi harma muraa aanoleetiin nama 3,000. Kanaaf beekikaa kun ragaalee maanguddooti. Baruuleen tokko tokko illee jira. Bal'inaan ammoo garuu itti deemamee seenaan aanolee itti deemamee gahaa miti hin qoratamne jechuun hin danda'amu. Inni tuqamne jechuun hin danda'amu. Sigalee seenaan aanolee osoo tuqamee seenaan aanolee waan sila ayyaaneffamuu qaba calanqoo fi aanolee. Turii dafii gaafa ofitti deebinee seera keenya bullee heeraa fi seera keenya akka bullu taate lubaan bulla akkuma jedhan san yoo lubatti ka deebinu taate calanqoo fi aanolee guyyaan isii kabajamuun isii waan hin oolle. Galatoomee obbo Muhammad. Amma yeroo ammaa kana namumaan Oromoo fi jedhee aangoo gubbaa jiru muummicha ministeeraa jedhan Abiy Ahmedin yeroo inni itti ani seenaan aanolee fi calanqoo maamoo jedhan kun tirriktinoo oduu duriiti malee waan raawwatamee miti jedhu dhageenye jirra. Isaa dhugaadha. Viidiyoo matti. Isaa dhugaadha. Maal jettamee waan isaa dhugaadha. Akkamitti? Isaa oduu duriiti. Quban qabu kaa hin beeku kaa. Namoonni seenaa barreessanillee galma abbaa gadaa ta'anii galma keessa ta'anii galma walgahii keessa ta'anii maanguddoo kaabineen qabattee olii gadi hin deemtu irraa seenaa barreessan. Aballi isaaniitiif durgoo isaanii kafalamuuf seenaa sobaa itti himan oduu durii godhanii itti himan. Siigalee beeki gowwaan waan itti himan maraa oduu durii si'a. Haasawuma dhugaa ammumayyuu jechuudha. Namni xiinxalee hubateetiin hin laalle waan itti himte maraa oduu durii si'a. Isaa dhugaadha oduu durii ta'uuf hin mala isa. Garuu nuuf ammoo oduu durii osoo hin ta'in madaa duriiti. Seenaa keenya ka duriiti. Siigalee eenyummaa teenya isiin. Kanaafuyyuu akkasitti ilaalaan suni baay'ee nan dinqisiisu. Maaliif namni suni nama san qabanii fuudhanii achi fiduu hin danda'ama bara. Aanolee dhaqee maanguddoo achi walitti qabee maan gaafanne. Siigalee hagana mara namni wallaala nama godhuuf yookiin ammoo nama sossobeetumaan jechuuf maaliif beektaa dhaloonni namaa waan dubbisu seenaa quban qabu. Gaafa namni tokko aanolee oduu duriiti jedhe dhaloonni guutuu seenaa isiisan gadi fageenyaan dubbisee waan quban qabnee fi shakkii keessa gala. Uummata shakkii keessa galchuudhaaf, uummata addaan qooduudhaaf. Siigalee kanaaf malee haga akkas jedheetiin oduu duriiti jedhanii haasaan namoota hedduu ka haasaan gada ga'anii jira. Namoonni kunniin deemanii naannoo san dhaqanii maanguddoo naannoo sanii walitti qabanii maaltu ta'e lafa kanarratti. Gocha sirratti raawwatame maali? Aanolee siidaa dhaabatu iyyuu miti. Siidaa dhaabatu qofa osoo hin taane maanguddoo machi walitti qabanii maaltu ta'e lafa kanarratti kaleessa jedhanii yoo gaafatanii addaan baafachuu hin danda'an. Wanti isaan san godhuu dhabanii achirra dhaabatanii dubbachuu dhabanii iddoo biraa taa'aniitiin hin dubbataniif iyyuu ilaalcha uummanni lafa aanolee sanii qabu. Yookiin ammoo uummata keenya kana warra gocha san raawwate nafxanyaa deebisanii biyya qabsiisuuf waan ta'eef nafxanyaa wajjin araarsuudhaaf akkanatti fakkaatutti jechuudha. Sirni nafxanyaa deebi'aa jira waan ta'eef waan kaleessa nafxanyaan raawwate san ammoo akka gochi sun hin raawwatamnetti harka nafxanyaa qulqulleessuudhaaf waan haasa'amaa ture malee seenaa dhugaatii miti. Aanolee madaa keenya duriiti malee oduu duriitii miti. Galatoomii Muhammad. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya sagantaa kana qabadhee kan isiniif dhiyaadhe an Usmaan Ambooti. Hayyuu seenaa barreessaa fi hayyuu seenaa Oromoo irratti sirna gadaa irratti kitaabilee hedduu barreessan Muhammad Kadir wajjin ta'uun hagadhuma sagantaa keenyaatti ammas akka nu hordoftan isin affeera. Obbo Muhammad mee gara keessan yoo deebi'u ammallee yeroo ammaan kana loluma bara kana keessa geggeeffamu naannoo kaabaa kanatti ta'ee akkasumas Oromiyaa guutuu keessatti lola geggeeffamaa jira. Lola kanarratti yeroo zamachaa Minilik jedhanii nama badii haganaa uummata irratti dalage zamachaa Minilik jedhanii yeroo lolli geggeeffamu jiru argina. Kanarra maal jettamee wanni kun maaf geggeeffamu haala akkanaatiin moggaafamuu barbaade hayyee wanni inni dur dalage sun warri lola nagahaati Minilik lola biyya ijaaruu godhe jedhullee ni jira. Akkasumas yeroo garagaraatti yeroo isaa fi koonsartiin qophaa'ee namoota weellistoota tokko tokko Minilik faarsuudhaaf akkasumas gurraacha Afrikaa jedhanii warri sirba afaan Oromootiin baasisiisanii faarsanis jiru. Kana mee yeroo akkana faarfamu kana maaltu kana gochuu barbaade? Maaf kana gochuun barbaachisan? Dhugatu ba'uuf deema beektaa. Dhugatu ba'uuf deema. Maaliif jennaani nuti uummanni keenya bara dhufaa darbaa dhumaatiin hin turre. Gumaa nama tokkoo baafannee hin beekne. Nama tokkorraa namarraa baafannu illee hin argine immoo. Zamachaa Minilik jedhanii kan dhufe kuni dhiiga ilmaan aanolee irratti dhumanii dhiiga ilmaan calanqoo irratti dhumanii fi akkasuma Oromiyaa bal'oo keessatti uummata dhume
uummata gocha minilikiin dhube sani namni gumaa gaafannu hin jiru tureeyyu. Amma garuu gaafa isaan gadi bayanii zamachaa minilik jedhan kana anitti gammada. Warra kaleessa aanolee fi calanqoo irratti uummata fixe kana warra irra zamachaa minilik jedhu kana gumaatti lallabuu qaban tureeyyu. Uummata kana. Ammas taanaan ifaan ifatti dhaloonni wanni beekuu qabu maa inni akka oduu durii irraan taane seenaan isaanii qabatamaan ilmaan beekii sirna Oromoo keessatti ilmi yoo nama ajjeese abbaa gumaa kafalaa bara jaalateetiin miti gosa kafalaa bara siigalee gaafa minilikaa akkasitti nu fite ilmaan isaa gumaa kennan baaftu maaf hin baaftu. Kanaafuyyuu ilmaan isaa osoo waakkatanii minilikiin osoo waakkatanii gumaa ilmaan teennaa waan gaafannu qabu. Turii dafii hin gaafanna gaafa Oromiyaan biyya taatee sirna gadhaatiin bulle gaafa Oromiyaan biyya taatee jette. Isaanis ollaa kenna yoo ta'an gaafachuun kennan oolu ilmaan minilik ta'an. Abbaa isaaniiti kan gocha kana raawwate. Abbaa isaanii waakkanne anammoo isaan waakkachuu dhabu kan itti gammada. Maaliif dhiiga kennan lafa badee dhabi kaa rabbi nu iyye waaqan nu iyye. Ayyee galatoomi Muhammad. Mee achumarratti namoota Oromoo qabatanii fakkeenyaaf Saala Sillaasee akaakayyuu minilikii jedhama. Akkasuma innis Jeneraal Tulluu akaakayyuu Goobana Daajee qabateeti lola geggeessaa ture Oromoo kanarratti. Minilikis dhufee Goobana Daajee qabate. Oromoo keessaa sanyii Oromoo irra tan qabataniiti Oromoon duugaa turan. Amma yeroo deebi'anii Goobanni Daajee faatii goota Oromootii warra biyya tana ijaaree jedhanillee argaa turre. Mee Goobanni Daajee faa biyya ijaaruu keessatti gahee akkamii qaba jettanii? Goobanni Daajee biyya ijaaree fi biyya ni ijaarree kun seenaa dhaloonni xiqqaallee hin beeku. Siigalee namni hin beekne jiru namni dhalatee lafarra jiru namni Oromoo ta'e kan beekne jiru. Warra beeku warra jallise amma namni seera beeku seera hin cabsu jallisee itti fayyadamuu hin danda'a. Namoota seenaa kana beekan namoota Goobana Daajee illee bareechanii beekantu seenaa kana jallisanii tapha siyaasatiif umurii dheereffachuuf Oromoo qoqqooduudhaaf gocha akkasiisan jedhan malee namni Goobana Daajee hin beekne ka amma seenaa isaa itti himan hin jiru. Gochi sun ammoo gochi kaleessa Haile Sillaaseen Oromoo qabatee Minilik Oromoo qabatee duulaa deemu sun yaa gammatti nurraan dhaabbanne. Oromoo falachuu qaba beeku walitti bahee keessoo isaatti walii araaramuu qaba. Oromoon diina wajjin Oromoo irratti duulu dhiiga isaa irratti duulu nyaapha jedhama. Diinaayyuu miti nyaapha. Nyaapni diinaa oli murtiin isaa badaadha murtii nyaaphaa. Opiidiyoon qaama nama opiidiyoo jedhan kun ani nyaapha seera nyaaphaatiin ilaala. Akka sirna jedhamti. Nyaapha jechuun nama Oromoo ta'ee diina wajjin sitti duulu alagaa waliin sitti duulu jechuudha. Sima ta'ee namni sun nyaapha. Nyaapha ammoo maal godhan markaa ofirraa baasan. Ofirraa eegan. Maaliif qaama kiyya jettee waliin rafuu hin dandeettu. Alagaa diina jettee ofirraa eeguu waan hin dandeenyeef namni kun jala bulee si nyaata waan ta'eef nama kana ofirraa fageessa uummanni Oromoo. Nama kanaa kana. Kanaafuyyuu ammallee sirni kaleessa mootummoonni darban Oromoo qabateetiin hin duulu sun hagammatti jira. Kanaaf maal godhuu qaba uummanni Oromoo? Qomoon Oromoo qubsuma jirurraa bahee bokkuun bakka jirturraa baatee akkaataa kaleessa odaaleedhaan caffee naannootiin bulaniin deebi'anii maal gochuu qabaniin falachuu qaban. Araara walii dhiisuu qaban. Dhiifama walii godhuu qaban. Uummanni Oromoo kaleessa wal miidhee wal madeesse jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo gaafa kana godhee falateetiin hin jedhe tokkummaan Oromoo akkasitti. Gaafa Oromoo tokko irratti duulu inni bitameeti ananan ilaallatu. Abbaan ilmi isaa osoo Oromoo irratti duulu abbaan inni bitamaadhaa bitameetiin ananan ilaalu jechuun hin danda'amu. Maaliif Oromoodha dhiiga tokko Oromoo walitti deebinee falannee araara walii buufnee diina waliin nutti duulu san ofirraa fageessinee ofii keenyaa waloodhaan tokko ta'uu qabna. Galatooma Muhammad. Mee achumarratti akkuma reefuu warri Minilik zamachaa Minilik jedhe san warri ammallee Oromoo keessaa baruma kanallee nuti ilmaan raas Goobana Daajeeti jedhee dhaadatullee hin jiru. Warra kanaaf Oromoon waan akka muruufii danda'a. Gumaa Goobanni uummata Oromoo irratti dalagee gumaa isaan irraa barachuu hin danda'a akkuma reefuu jettani nama gumaa irraa baafannoo arganne jettan san warra nuti ilmaan Goobana Daajeeti jedhu kana gumaa irraa kafalachuu danda'a Oromoo. Leekii gumaan sadarkaa qaba. Warri ilmaan Goobana Daajeeti jedhu Goobanni Daajee diina harkiseetiin hin fide. Diina harkiseetiin hin fide. Diina wajjin uummata Oromoo irratti duule. Warri har'aa nuti ammoo ilmaan Goobanaatii jedhu akkamitti akka isaan ilmaan Goobanaa ta'an hin beekne garuu ammoo qooda Miniliksan keessa qooda qabu. Gumaan nama sadii siin jedhe gocha tokko yoo raawwatame nama sadiitu itti gaafatama. Akka sirna gadatti nama harka bahee waan san raawwate
nama ammoo gocha san irratti qarqaaree fi nama gocha san irratti jaalate. Siigale ilmaan Oromoo dhumaatiin hin turte namni itti gaafatamu hedduu beeki. Namni itti gaafatamu hedduu. Maaliifiyyuu namni qooda keessaan fudhatiin hin jiru. Akkuma Oromootti iyyuu baay'ee kun sobamee kun siyaasadhaan maal jedhee kun faayidaadhaan sossobameetiin qooda hedduu fudhataniitiin ufumaa isaaniitti wal fixaatiin hin turan. Uummata Oromoo hagana ga'u eenyu cabsa. Beeki uummata kana cabsuudhaaf lola bichaa miti uummata Oromoo kanarratti kaduulan. Sabaaf sablammii jedhanii wanni amma haasaan kun kulliin isaa Oromoodha. Wanni amma sabaaf sablammii jedhan kun anuu fi kiyyaa keessa deemu. Affaariin keessa deemeera gosoota Affaar keessaa warra Oromootti deebi'antu jira. Maaraqoo keessa deemeera haga Buttaa Jiraa deemeera. Gosoota 82tu keessa jira. Gosoonni Oromoo warra Dabuubii kana keessa gosoota 82 keessa jira beeki. Ofii kiyyaa keessa deemee qabarreessa. Uummanni kun Oromoo sabaaf sablammiidha afaan biraa qabu fi amma. Hidda isaanii yoo laaltu gosa isaanii yoo gaafattu eessarraa maddi keessan eessoo jettuun kun madda walaabuu sitti hima. Weebii sitti hima. Bakkuma garaagaraa sitti hima. Lafa Oromiyaa kana keessa madda isaanii burqaa isaanii. Arsiin obboleeyyan lama waliin dhalate. Asoosaa fi Hawaasaadha. Eessa jiran har'a jedhisu. Sanyiin Hawaasaa fi Asoosaa meetu. Bareentu ijoollee 5 qaba. Ijoollee 5 keessaa Tulmuugaan isa tokko. Tulmuugaan ijoollee 3 dhalee Asoosaa, Hawaasaa fi Arsii dhale. Yeroo har'aa kana Arsii malee Hawaasaa fi Asoosaan meetu. Eessa jiran. Uummata sabaaf sablammii ta'anii uummata Oromoo kana caccabsuudhaaf gurgutuudhaaf maqaa garaagaraa itti baasanii kaan achi gurguranii kaan achi oofanii maqaa garaagaraa itti baasanii uf wallaalchisan malee uummata Oromooti. Kuni seenaan bal'aadha. Asumarratti yaada sitti dheerate. Muhammad, mee aanoleen silaa awwaaluu barbaadan seenaa isiiti. Waan uummata kanarratti dalagame. Akkasuma calanqoorratti waan dalagame awwaaluu barbaadanii waakkachuu barbaadan seenaa kana. Seenaan kun akka uummanni silaa seenaa karaa hedduun dabraa karaa barreeffamaatiin dabra'uu danda'a. Amma yeroo haalli marri mijaa'e karaa miidiyaatiin karaalee garaagaraatiin karaa hafuuraatiin abbootarraa dhalootatti darbaa hadha ga'ee jira. Ammaan tanatti dubbii teessan kan reefuu isin kaaftan ani kana waan wal fakkaatu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaayidii Saaddoo waan akkuma isin jettanii kana ammaan tana dhaqanii uummata achitti harkaa farmiirraa murame hadhaan tana yoo dhaqan akka waan har'aatti sitti himuu danda'a uummanni kun sanyii isaaniitti lafa san irra jiraa jiran. Waan kana mee dhuguma qorannoon gahaan geggeeffamee waan ta'ame sanyii ebaluu irratti waan akkanaatti raawwatamee ebaluun irra namaa ganaattu harmi muramee sanyii ebaluu gosa ebaluu irra waan jedhamee qoratameetiin irra gahame qaba. Gosoonni achirraa qooda fudhatanii uummanni arsiisii kooman hundinuu qooda fudhateera. Irra guddaa gosoonni naannoo sanitti qubataniitiin hin jiran qooda fudhatanii jiranii. Haa ta'u garuu amma maqaa ebaluu jechuun akkanatti illee danda'amuu baatu wanti barreeffamaan lafa taa'ee jira. Akkaataa adeemsa gocha bara sanii barreeffamaan wanti lafa taa'ee jira. Okay, galatooma. Mee ammallee waanuma reefuu kaafne keessaa waan tokko waan wal fakkaatu. Amma lola geggeessaa turanii ganna 3 oliif biyyattii guutuu keessatti lola geggeessaa turanii Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessa lola geggeessaa turanii akkasuma gara kaabaa Tigraay irratti lola geggeessaa turan. Amma ammoo marii waan jedhamutti ture. Akkuma reefuu kaaftan Azuulee irratti lolli geggeeffamee lola kanaan uummata mo'atee deebi'ee mariidha jedhee wal mari'annadhee yaameeti harkaa farma irraa jiruun kun uumame. Malee lola irratti osoo wal lolanii miti harkaa farmi irra jiran. Akka nuti seenaa kana akka dubbifnuuf kan dhageenyu irratti illee. Ammaan tanallee wanni deemaa jiru walitti qabanii harka hayyoota saba kana bakka buuna uummata kana bakka buuna jedhanii walitti qabaniiti yookiin harka irraa jiru immoo yookaan bakka takkatti guutuu isaanii rashanuu yaadaniiti moo dhuguma marii biyyoolessaa kana itti amananii dhugaa uummanni Oromootis ta'e sabaaf sablammoonni biyya tanaa qabu guutuu namuu waan qabu filatee walqixxummaa waliin jiraannaa amananiiti. Deemamaa jireetti yaadamee waan kana bal'isaati irraa. Minilik mataan isaa hin mari'anna jedhee uummata waamee harkaa farma irraa mure. Har'a immoo ilmi isaa warri zamachaa Minilik gaggeessaa ture ilmi isaa ammas hin mari'anna jechaa jira. Eegale mariin kunillee shakkii qaba. Marimmaan kunillee marima kana iyyuu ammoo nagayaan gahama. Marimmaan kun nagayaan taa'ama waan jedhu. Mariin kun iyyuu ammoo qaama hunda hirmaachisa. Marimmaan kun iyyuu akka malaallutti qooduudhaaf itti fayyadamu. Oromoo matana qooduudhaaf itti fayyadamu. Marima kana iyyuu. Marimmaan kun amma hin ta'e jedhamu Oromoo iyyuu bakka lamatti qooduudhaaf itti fayyadamu. Maaliif siin jennaan
hayyoota keenya qaqqaalii gadi nu dhiiseera manidhaati. Akkasuma hayyoota keenya qaqqaalii manidhaa keessatti dhiiseera. Maali jechuun Oromoomi kun Oromoomi maali garaagarummaan isaa? Sun maal balleessi kun maal balleessi? Badiin tokko jiru lachuun wanni isaan balleessanii jiru sanis baasuu qabu. Marii gaafa jedhan kanallee uummanni Oromoo akka kalee isaatii miti haadha. Waraana qabaadha uummanni Oromoo. Karaa nagaatiin illee warra qabsaa'uu qaba. Karaa waraanaatiin illee warra qabsaa'uu qaba. Beeksisni gadaallee abbaa bara diinni tammaate abbaa duulatu bulchaa biyya. Waraanaan biyya bulchanii bara. Sirna gadaa keessa waraanni hin jira bara. Loluun hin jira. Diin ofirraa baasuun malkaa diin ofirraa baasuun hin jira bara. Siigalee nama eebbiseetiin hin du'aayii godhee fi uummata kana kallattii qabsiisuu dhaban abbootii gadaa akkasiitu dhabame malee waraanni har'a uummata Oromootiif lola jedhee bosona jiru kuni bari sirna gadaa keessatti qooda qaba. Sirni gadaa akkamitti sirna gadaa kana akkuma inni lafa biyya isaa tana lolaan malitti qabatee as gahee fakkeessa. Sirna gadaa nagaa gaafa jedha. Sirni gadaa nagaa dhugaadha. Gaafa tuqame garuu gadaa wajjin abbaa duulaa gaafa diinni Oromiyaa seene Oromiyaa keessaa diina kana qulqulleessuuf mirga guutuu katumee fi qabu sirna gadaati. Eeraa fi seerri sirna gadaa keessatti jira. Tooftaan lolaa. Beeki namni dhaloota jalqabumayyuu uummanni Oromoo akkuma nagaa barsiisu, akkuma aadaa sabaa fi safeeffannaa barsiisu, akkuma heera uumeetii fi heera uumamaallee barsiisu. Tooftaa lolaallee barsiisa. Maal jechuus? Gootummaadhaan diinni sin seeninidha. Daalafatee kabachiisidha. Nama kee kabachiisidha. Gumaa kee baafadhu. Lola keessallee bar leencatti erganii si leenjisanii. Namni amma leencarratti leenji'u jira. Leencarratti leenji'aa uummanni Oromoo. Deemee iddoo bineensi jirutti deemee leenjii geessee akkasii gala. Kanaafiyyuu walumaa galatti waa lama beeki yeroo kanatti kan nu barbaachisu qaalluu fi abbaa duulaati. Qaalluu fi abbaa duulaati. Qaalluun maal godhaa akka waraanni sun heera uumaan cabsine safuun cabsine siigalee malkaa namaa cehee waan balleesse diina jala akka malkaa namaa hin ceene malkaa isaa keessaa Oromiyaa keessaa diina qulqulleessuudhaaf abbaa duulaa barbaachisa. Waraana uummata Oromoo barbaachisa jechuudha. Bira darbe qaalluun ammoo waraana kana ka ittisu ka du'aayii godhuuf ka akka inni safuun cabsine eegu ka heeraa fi seera barsiisu qaalluudha. Kanaafuu waa lamii kana nu barbaachisa yeroo kanatti. Galatooma kabajamoo obbo Muhammad barreessaa fi qorataa seenaa Oromoo fi akkasuma barreessaa sirna gadaa abbaa kitaabilee hedduu galatooma isiniin jedha. Sagantaa kiyyaa asuma irratti goolabnaa sa'aan kennas waan xumurameef jecha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oroo 360 sagantaan guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kun hin goolabamne. Kutaan itti aanus ittuma fufa. Haalli biyya teenya irratti amma marii biyyaalessaa jedhamee geggeeffamu kun marii bara azuulee irratti Oromoo duguuga sanyii irra geggeessanii akkasuma aanolee irratti ni mari'annadhanii waliin qabanii fakkaata. Kana sagantaalee itti aanu keessatti bal'inee irra dubbannaa. Warri chaanaalii kennaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhaatii gara chaanaalii kennaatti dabalamaa isiniin jedhaa. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa horaa bulaa deebanaa.